qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Akkam jirtu jaallatamtoota, kabajamtoota, uummata Itoophiyaa hundumti keessan bakka jirtan hundumatti nagaan Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baga bara Luqaasirraa bara 2011 irraa nagaadhaaf gammachuudhaan bara 2012 bara Yohaannisitti Waaqayyo nagaadhaan nu ceesisee isin ceesisan jedha. Barri kun bara nagaa, bara gammachuu, bara haraaraa akka nu ta'u hawwaa. Bara kana keessatti, bara Yohaannis kana keessatti hojii nageenyaa hojjechaa, hojii jaalalaa hojjechaa, namoonni wal lolle araaramaa, namoota nu miidhaniif dhiifama gochaa, karoora keenya 2011tti karaatti nu jala hafe kana 2012 kanatti xumurannee akka itti gammannu akka ta'uuf gaafa karoora keenya karoorfannu Waaqayyo wajjin kadhannaadhaan, kadhannaa haadha keenyaatiin, kadhannaa ergamoota qulqulloota tolootaatiin akka karoorfannu. Maaliif karoorri Waaqayyo keessa hin jirre hin milkaa'u? Karoorri keenya akka nu milkaa'uuf Waaqayyo wajjin karoorfachuutu nurraa eegama. Inni itti aanu bara kana keessa wanti nuuf hin milkaa'in maal akka ta'e addaan baafannee bara fuula keenya dura jiru kana bara haaraa kanatti immoo bara 2012tti kan birana nuuf hin milkaa'in bara haaraa kanatti akka nuuf milkaa'uuf raawwachuun gahee keenya jechuudha. Nageenya keenya eeggachuun isa jalqabaati. Bara 2012 kana nageenya keenya eeggachuun isa jalqabaati. Nageenyi alaa kan nu dhufu min, bakka biraati kan eeggannu min, mootummaarraa kan eeggannu min, nageenya keenya kan eeggannu unumaadha. Nageenyi nurka jira. Nageenya kana qarshiin argachuu hin dandeenyu. Ogummaa keenyaan argachuu hin dandeenyu. Nageenya kan kennu Waaqayyoodha. Nagaa koo isiniifan kenna. Nageenyaan isiniif kennu kun ammoo addunyaan isiniif kennu hin dandeessu. Akkuma jedhe gooftaan keenya nu barsiise nageenya nuu kennera Waaqayyo. Nageenya Waaqayyo nuu kenne kan ammoo balleessuun bakka hin taanetti gatuun nurraan eegamu. Kanaaf nageenya keenya eeggannee, tokkummaa keenya eeggannee, biyyi keenya biyya nagaa akka taatu gahee mataa keenyaa taphachuun nurraa eegama. Nageenyi hin jiru taanaan daa'imman barachuu hin danda'an, daldaltoonni daldaluu hin danda'an, qonnaan bulaan qotuu hin danda'u, hojii amantaa geggeessuun hin danda'amu. Kanaaf nageenya isa jalqabaa waan ta'eef nageenya keenya eeggachuun nurraa eegama. Gahee hunda keenyaati jechuudha. Kanaaf keessumaa abboonni amantaa, namoonni amantaa, amantaan maal fakkaatti isa jedhu ilaallee hundumti keenya amantaa keenya fakkaachuun nurraa eegama. Hundi keenya maqaa keenya fakkaachuun nurraa eegama. Abboonni amantaa, abbaan amantaa tokko maal fakkaachuu qaba? Abbaa amantaa tokko irraa maaltu eegama? Isa jedhu hubannee abbaa amantaa taanee abbaa amantummaa keenya hojiitti jijjiirree saba keenya nagaan akka jiraatu, gammachuun akka jiraatu barsiisuun nurraa eegama. Ijoollee keenya, ijoollee hafuuraa kan taatan immoo abboota amantaa hojii qajeelaa barsiisan, hojii tokkummaa barsiisan, barumsa jaalalaa kan barsiisan dhaggeeffattanii, barumsa abboota amantaa keessanii fudhattanii diigamsa tokko malee, jibba tokko malee, lagaan, mandaraan, biyyaan ituu waliin qoodin tokkummaadhaan amantaa keenyas akka eeggannu, amantaa keessan akka eeggattan, biyya keenya, nageenya biyya keenya akka eenyu tokko tokko keenya irraa eegama jechuudha. Kanaaf abboonni amantaa kiristaanaas, musliimaas, protestaantis, waaqeffataanis hundumtuu barumsa amantaa, amantaan ajjees jedhu hin jiru, amantaan jeeqi jedhu hin jiru, amantaan siyaasa deggeru hin jiru, amantaan siyaasaan geggeeffamus hin jiru. Kanaaf
namoonni karaa siyaasaa deemuudhaan amantaa fakkeessanii siyaasaaf amantaa wal keessa makanii nageenya biyya keenyaa booressuu barbaadan tokko tokko mul'achuu jalqabaniiru. Kiristaanonni keenyas sabi biyya keenyaa hundumti keessan kiristaannis musliimis amantaan eenyumtuyyuu siyaasa wajjin waliin argatu waan ta'eef jabaannee amantaa keenya siyaasarraa akka eeggannu gahee hunda keenyaa waan ta'eef hundumti keenya bara kana keessa akka amantaa keenya nageenya keenya eeggannu adaraa jechuun barbaada. Inni ittaanu akkuma beektan bara kana keessa gaaffii mana lubummaa naannaa Oromiyaa gaafanneerra. Gaaffiin mana lubummaa naannaa Oromiyaa gaafanne kun siyaasa of keessaan qabu, duuba isaa waan jiru, dura isaas duuba isaas kan jiru Waaqayyo duwwaadha. Kanaaf gaaffiin keenya afaan keenyaan tajaajilamna, afaan keenyaan tajaajilla jechuudha. Namoonni miidiyaa irratti akkuma agartan hojii isaanii dhiisanii hojii kanatti kan bobba'an jiru. Kanaaf itoo isaanii hin dhaggeeffatin sabi biyya keenya keessa jirtan hundumti keessan gaaffiin kun gaaffii dhugaa, gaaffii amantaa ta'uusaa bartanii tumsa barbaachisu akka nuu gootan nageenya keenya amantaa keenya bira dhaabbattanii amantaan keenya akka hin diigamne amantaan kiristaanaas, amantaan musliimaas, amantaan pirootestaantis, amantaan waaqeffataas akka hin diigamne kabaja amantaa sanaa mul'isuudhaan gaaffiin kun gaaffii eewuma irratti dhiibbaa uumu akka hin taane bartanii nu bukkee akka dhaabbattan adaraa jechuun barbaada. Waamicha keenya isa kabajaa isiniin dabarsaa. Namoonni gaaffii hin gaafanne kanatti fakkeessuunis haa ta'u bataskaanni gubatteetti, bataskaanni diigamaa jirti. Kanaaf hiriira nagaa baaneetu mootummaa gaafanna kan jedhan oduun tokko tokko dhaga'amaa jira. Kanaaf kan beennu dhuguma bataskaanni jalqabaa kaastee rakkina keessa dabartee rakkina kuffisaa ofiisheef darbaa deemaa jirti. Yohaannis Afawarqi akkuma dubbate seexanni bataskaan irratti dhukaase garuu inni xiyyiitiinsaa hin dhume bataskaanni garuu hin miidhamne jedheera. Kanaaf abboonni keenya durii bataskaana rakkinarraa kan eegaa turan hiriira nagaa ba'uudhaan miti. Ammas namoonni tokko tokko dubbii amantaa siyaasa wajjin wal keessa fiduudhaan wal fakkeessuudhaan mootummaan bataskaana keenya gubatte kaasaa nuu kaffaluu qaba, gatii nuu kaffaluu qaba, mootummaan itti gaafatamuu qaba. Kan gurra namaaf dhaga'uun illee namatti hin tolle dhagaa jirra wantoota tokko tokko. Kun dubbatamuus hin qabu, dhaggeeffatamuus hin qabu. Maaliif? Kun dubbii hafuuraati malee dubbii siyaasaa waan hin taaneef dubbiin hafuuraa kun immoo mana hafuuraatti kan deebi'udha. Abboonni keenya Phaaphaasonni Waaqayyo biyya keenya keessa nuufaa tursu abboota keenya malee gaaffii keenya fudhataniiru 100 keessaa 95 fudhatama argateera. Koreen dhaabbatee walumaan hojjenna kan jedhan abdii nuu kennaniiru. Ammas walumaan mari'achaa jirra waan ta'eef sabi keenya dhimma kana ajandaa kana eeggachaa jirtan hojiin itti fufee jira. Hojii babal'aas hojjennee jirra. Hojii gurguddaas hojjechaa jirra. Hojii kan edda jalqabne turreerraa hojii boodatti deebi'u mini bakka jirtan hundumaatti nageenya keessan eeggachuudhaan nageenya keessan kabajuudhaan akka tumsa barbaachisu nuu gootan adaraa isin dabarsuu barbaanna. Inni ittaanu hiriira nagaa kana duras hin waamne ammas waamaa hin jirru. Gaaffiin keenya gaaffii hiriira nagaa waamuudhaan deebi'u miti. Gaaffii dhugaadha. Mana dhugaa keessatti deebi'a, mana amantaa keessatti deebi'a malee unis hiriira nagaatu hin ta'in nagaa buusutti amanna waan taaneef ajandaan keenya ajandaa dhugaadhaa. Inni immoo deebi'a manni keenya nu deebisa waan ta'eef qulqulluun sinodosii akkuma nu deebisu wajjin haasaa jirraa. Isinis bakka jirtan hundumaatti biyyatu hin jeeqin bataskaana keessan eeggachuudhaan namoota biyya keenya keessa jiran sabaaf sablammii biyya keenya keessa jiran akkuma duraan barreetti akka abboonni keenya harmoonni keenya duraan nu barsiisanitti wajjin jiraachuudhaan walii wajjin nyaachuudhaan ayyaana kanas akka dabarsitan bara kanas bara gammachuu akka nuuf ta'u akka gootan adaraa jechuun barbaada. Namoonni nama waan nyaatan hin qabne waan dhugan hin qabne bakka itti kufan hin qabne gargaartanii wajjin nyaachuudhaan wajjin dhuguudhaan ayyaana kana
namoota isiniin gadi ta'anii wajjin akka dabarsitan jecha barri kun bara nagaa, bara gammachuu, bara araaraa akka nuu ta'u hawwii koon dabarsa. Waaqayyo biyya keenya, saba biyya keenyaaf biyya alaa jiran addunyaa keenya nuuf haa eebbisu. Waaqayyo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen.